kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Amin. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መቃ አባ kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Amin. Qulqulluu, qulqulluu, qulqulluu jedhamtee ergamoota keetiin samii irratti kan galateeffatamtu, duraanis kan turte, har'as kan jiraattu, fuuldurattis dabarsitee addunyaa dabarsitee kan jiraattu, yaa Waaqa uumaa keenyaa, nuti ijoolleen kan kee dadhaboota osoo taanee jirru, ilmaan lafaa, ilmaan namaa taanee osoo jirru, asirratti lafarratti maqaa kan keenya galateeffannaati. Maqaan kan keenya galatoomuu fi kabajamee nuuf haa ta'u. Haati keenya qulqulleettiin Dubroo Maariyaam maqaan ishee kan galatoomuu fi kabajamee nuuf haa ta'u. Kabajamoo barsaa keenya barsaa Shaambal Tashoomee akkasumas tajaajila ergamummaatiif kan ariifattan obbolaan kan koo warri diyaaqonootaa bakka iddoo cubbuun keessatti guute keessaa oogdii qulqullummaa keessatti Waaqayyoon galateeffachuudhaaf, Waaqayyoon faarfachuudhaaf, sagalee Waaqayyoo isa nama boqachiisu, isa jireenya bara baraa namaaf kennu dhageeffachuudhaaf bakka garaagaraatirraa kan walitti qabamtan hundumti keessaniyyuu nageenya qulqulluu Waaqayyoo isa hin boorofneetiin akkam ooltanii, akkam yoo nageessanii galata Waaqayyoo. Ameen. Galata Waaqayyoo jennee akka isa galateeffannuuf yeroo qabnu kana, yeroo amma irra jirru kana gaabbiidhaaf galataaf kan nuuf qopheesse, yeroo isaa yeroodhaan jijjiiree baroota dabarsee baraa baratti kan nu ceesise abbaa barootaa kan ta'e abbaan bara baraa gooftaan keenya uumaan keenya Yesuus Kiristoos galannii fi ulfinni isaaf haa ta'u. Haati keenya qulqulleettiin qulqullootaa Durboo Maariyaam, haati jaalalaa, haati nageenyaa, dhugumaan dhugaatii bara baraa, jireenya bara baraa taatee jireenya nuuf argamsiistee ilmi ishee durbummaadhaan isheerraa dhalate immoo gara jireenyaatti kan nu geesse, sababa fayyina keenyaa kan nuuf taate, sababa araara lafaaf samii kan nuuf taate Durboo Maariyaam maqaan ishee kan galatoomuu fi kabajamee nuuf haa ta'u. Ergamoonni Waaqayyoo, toloonni, wareegamtoonni akkuma Waaqayyoon isaan kabajeen maqaan isaanii kan galatoomuu fi kabajamee nuuf haa ta'u. Baga ittiin isin ga'e. Akkanatti nama ga'e hin fakkaattan. Baga ittiin isin ga'e. Egaa namoonni baay'een guyyaa kana arguudhaaf guyyaa dhaloota isaa bara 2013 kabajanii yaa Waaqayyoo eeyyama kan kee yoo ta'e bara 2014 naga'e jedhanii, haa ta'u malee guyyaan beellama isaanii isaan waamee gara Waaqayyootti kan deeman jiru. Nuti garuu akka cubbuu keenyaa osoo ilaalee nu balleessin, akka fayyinaa fi hojii gaarummaa keenyatti osoo hin taane inni immoo akka arjummaa isaatiin asiin nu ga'eeraatii galannii fi ulfinni isaaf haa ta'u. Ililleen sassatinaa, ililleen sassatinaa. Maaliif ililchedhaa? Maaliif nuun jetti manni kiristaanaa? Ililchedhaa, faarfadhaa, galateeffadhaa wanti isheen nuun jettuufi waan biraatiif miti. Maaliif qulqulluun Daawit ummanni ilillee beeku inni kan eebbifamedha. Ilmi namaa galataaf kabajaaf waan uumameef maqaan isaa kan galatoomuu fi kabajamee nuuf haa ta'u. Egaa barsiisaan keenya duratti waan baay'ee kaasaa turanii obbolaan keenyas walaloodhaanis obboleessi keenya nu barsiiseera, faarfannaadhaanis baranneera. Maaliif Waaqayyoon karaa tokkos karaa gara biraas ni dubbata, ilmi namaa garuu hin hubatu. Kanaaf obbolaan keenya waan baay'ee nu barsiisaa turan. Daqiiqaa muraasaaf sagalee Waaqayyoo waliin baranna. Sagaleen irratti waliin barannu wangeela qulqullichi Luqaas nuuf barreesse, wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 11 irraa sagalee jiru kaasneetu haga Waaqayyoon nuuf ibse waliin dubbanna. Akkas jedha sagalichis, ani duraan dubbadhaa isin na duukaa jettu. Maal jedha? Fayyisaan isiniif dhalateeraa jedha. Mee al tokko waliin jenna. Fayyisaan jedha. Fayyisaan isiniif dhalateera. Egaa sagalicha kan nuuf kaa'e abbaa keenya qulqullicha Luqaasidha. Luqaas seenaa isaa kaasuudhaaf dheeraan dura ogummaa biyya lafaatiin namoota dhukkubsatan yaalaa kan ture, ogeessa fayyaa kan turedha.
gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu booda isaa atini kana booda foon qofaa miti kan fayyisuu qabdu ilma namaa fooninis lubbuudhaanis dhukkubsate wangeela kootiin fayyista waan ta'eef gara kootti koottu jedhee isa filatee gargaartota 72 keessaa isa tokko taasisee isa filate. Kanaaf inni kan waamame ogummaa biyya lafaa ogummaa fayyaatirraati. Isatu nu ol kaa'e. Wangeelli Luqaas yeroo baay'ee wangeela dubartootaa jedhamee beekama. Wangeela maaliif jedhamee beekama? Wangeela dubartootaa waamamee miti. Wangeela dubartootaa kan jedhame wangeelota afran jiran keessaa bifa adda ta'e waa'ee dubartootaa kaasee kan haasa'u waa'ee dubartootaa hojii isaanii adda baasee kan dhiirotaa caalchisee waan isin ta'u hojii dhiirotaa caalchisee hojii dubartootaa kaasee sirriitti kan barsiisu waan ta'eef abboonni keenya wangeela dubartootaa jedhaniin jalqabumarraa waggaa kaastan wangeela Luqaas boqonnaa tokkorraa yoo dubbistan waa'ee qulqulleettii Elsaabeetiin xumura jalqaba. Elsaabeet nama akkamii akka taate lamarra yoo deemtan immoo durboo Maariyaam jirti. Lama bira ogeessaa waa'ee qulqulleettii Haannaa itti fufees waa'ee Elsaabeet baay'een isaanii jiru. Elsaabeetiin jalqabee dubartoota hedduu isaanii kaasa waan ta'eef wangeela dubartootaa jedhamee beekama. Isatu nuuf kaa'e wangeela inni nuuf barreesse keessaa kunoo fayyisaa isiniif dhalateera jedhee kan nuuf barreesse isadha. Kan dubbate immoo eenyudha yoo jenne ergamoota samii galateeffatan keessaa sa'aatii 24 guutuu boqonnaan isaaniif galata galanni immoo isaaniif boqonnaa kan isaaniif ta'e ergamoota keessaa tokko kan ta'e qulqullicha Gabri'eelidha. Samiirraa dhufee koochoo isaa waliin rukutaa Waaqayyoo abbaan jalqabuma oduu misraachoo yoggaa durboo Maariyaamitti immoo akkuma gammadeessan dhalachuu isaatis immoo namootatti himuudhaaf kan saffisu koochoon isaa haga gaara Libaanoos hundumaa kan waliin ga'u qulqullichi Gabri'eel gara gooftaan dhalateetti dhufe. Kan itti dubbatame immoo waan ajaa'ibaati. Kan itti dubbatame immoo tiksoota. Amma bara keessa jiraannu keessattis ta'ee bara san tiksoonni baay'ee tuffatamoo turan. Hojiin tikaa baay'ee kan gadi bu'aa ture. Hojiin olaanaa mana mootummaa keessatti mootii ta'anii tajaajiluudha. Hojiin inni xiqqaan tiksee ta'uudha. Inni kan itti dubbate garuu mootii miti. Namoota gurguddoon magaalaa keessa jiran osoo jiranu inni garuu oduu kana kan itti hime eenyutti? Tiksootatti. Tiksoota horii kan ta'an isaanitti dubbate. Jechichi kan itti dubbatame isa kanaan. Mee seenaa isaa duuba deebinee haa ilaallu. Seenaan isaa wangeela Luqaas keessaan baanu booda tariitii abda biratii irratti waa'ee wangeela Maatewos kaasuu dandeenya. Waa'ee dhaloota gooftaa kan dubbatan caachisanii kan barreessan Maatewosii fi Luqaas. Caachisanii jechuudha. Kanneen gara biroosis jira. Raajiiwwan dubbataman jiru. Garuu Luqaas waan baay'ee waa'ee dhaloota gooftaa dubbateera. Maal jedha wangeela Luqaas boqonnaa 2 irraa kaastanii yoggaa dubbattan seenaa tokko argattu. Maal jedha bara Awugisxoos Qeesaar mootii turetti mooticharraa ajaja tokkotu ba'ee jedha. Maaltu ba'e? Ajaja tokkotu ba'e. Ajajichis akkas kan jedhu ture. Namoonni naannoo Yerusaalemii fi Beetlihemii fi naannoo Yerusaalem keessa jiraatan hundumti keessaniyyuu maatii keessan waliin akka lakkaa'amtan jedhee gara magaalaa Yerusaalemitti walitti qabamanii akka isaan lakkaa'aman kutaa keessa jiraatanii bakka teessuma isaaniitti akka isaan lakkaa'aman ajajatu ba'ee jedha. Maal akka ta'u uummanni akka lakkaa'amu maatii meeqa akka qaban iddoo teessuma isaanii iddoo jireenya isaanii akka galmeessaniif isa kanaaf mootichi ajaja baase. Kanaaf ajaja kana fudhateetu Yoosef namni tolaa kan ta'e jalqabumaayyuu Waaqayyoon kan sodaatu nama eebbifamaa kan ture lakkaa'amuudhaaf kutaan isaa magaalaa Daawit waan tureef gara magaalaa Daawit gamasitti imalee jedha. Magaalaan Daawit magaalota Yerusaalem keessa jiran keessaa ishee tokkodha. Gamasitti lakkaa'amuudhaaf kaadhimaa isaa kan turte dubara xiqqoo kan taate durboo Maariyaam qabatee waliin lakkaa'amuudhaaf gara magaalaa Daawititti imale. Yoggaa imalu kana magaalaan Daawit magaalaan isaan Naazreet Galiilaan Daawit irraa xiqqoo fageenya waan qabduuf osuma deemanuu itti halkanaa'e. Maal ta'e? Itti halkanaa'e. Yoggaa itti halkanaa'anu
durboon Maariyaam dadhabdeerti yeroon da'umsa ishee ga'eera. Sana booda Daawit bira osoo hin gahin magaalaa itti lakkaa'an bira osoo hin gahin karaa irratti itti dukkanaa'e yoggaa dukkanaa'u gara mana tokkootti goranii gara akkuma bara ammaa kana keessa amma karaa hoggaa deemnu yoo nu talkanaa'u maal jenna yaa nama biyya kanaa keessummaa galgalaa ulfaataa yoo ta'e iyyuu maaloo nu bulchaa jedhan nu bulchaa jedhan durboon Maariyaamiifis Yoosefis durboon Maariyaam qabatee gara mana kanaatti goraa jedhee yoggaa inni maal jedheeni yaa namoota nuti lakkaa'amuudhaaf deemna maaloo nutti dhiyeera nutti dukkanaa'eeraati maaloo iddoo qabaatan nu bulchaa jedhan waan isin gaddisiisu garuu jarri kun isaan bulchuudhaaf keessummaan hagam yoo guuteeyyuu durboo Maariyaamidhaaf bakka hin dhaban ture haa ta'u malee waan isin gaddisiisu nuti bakka hin qabnu deemaa ittiin jedhanii eenyuudhaan durboo Maariyaamii fi Yoosefiidhaan maal akkamitti nama gaddisiisu dhugaa nama gaddisiisu osoo yeroo sanii tole koottaa seenaa waluma jalaa signeetiin raayee achuma bullallee osoo jedhaniini fayyisaan addunyaa eessatti dhalata ture mana isaanii keessatti dhalata ture bara ammaa kana keessa maal carraan qaban dhugaa abboonni keenya namoota nama gaddisiisan keessa namoonni durboo Maariyaam fi Yoosef ari'an sun nama gaddisiisu jedhan maaliif bara kana keessa silaa osoo isaan toleedhanii gara mana isaaniitti isaan fudhatatee fayyisaan addunyaa asitti dhalata. Haga ammaa kutaalee addunyaa hunda jiran irraa namoonni deeman hundumtuyyuu baaxii mana isaanii hin hunqatu. Iddoo mana isaanii san hundumaayyuu bitimaa mana isaanii hundumaayyuu rigatanii ofitti riganii galu ture. Maaliif manni isaanii mana maalitti waan jijjiirameef mana eebbatti waan jijjiirameef isaan garuu kan hin beekne fayyisaan addunyaa mana isaaniitti dhalachuudhaaf carraa argatanii carraa san garuuf jala dabarsan. Sana booda durboon Maariyaamii fi Yoosef bakka bulan dhaban itti dukkanaa'e gara deeman hin jiru. Iddoon maaloo gadi bu'ummaan isaa kasoominni isaa akkam namatti ulfaataa jedhe Yohaannis afaan warqee maaloo kasoominni akkanaa kasoominni akkamitti ta'e samii fi lafti kan isa hin geenye inni immoo bakka itti dhalatu dhabe namni gaddisiisu baay'ee ajaa'iba guddaadha dhugaa. Sana booda gara mooraa loonittis qajeele mooraa loonittis egaa mooraan loonii akkam akka ta'e nutoo beekna ijoollee horsiisa bulaa naannoo sanirraa waan dhumneef hagam akka ulfaatu laalaa isheen garuu Yoosef durboo Maariyaam qabatee Salomee faa jedhee gara mooraa loonii kanatti goran yeroo da'umsa ishee waan ga'ee ture isheenis ilma ishee tokkicha kan ta'e fayyisaa biyya lafaa kan ta'e mootii moototaa ta'e mootota hundumaa kan bitu aangoo humna isaatiin aangoon isaa bara baraaf kan ta'e luba bara baraa kan ta'e tokkicha ilma isaa deessee jedhe eessa keessatti mooraa loonii keessatti galanni ulfinni isaaf haa ta'u dhugumaan. Egaa mooraa loonii keessatti dhalateera Amaanu'eel jedhanii duratti faarfattoonni yaa'ii mooraa keenyaa faarfachaa turan achitti dhalate. Sana booda durbi durummaadhaan kan deesse durboon Maariyaam mucaacha isa carqii bututtuu xiqqoodhaan martee quba isaa isa abbuudduu yookaan quba guddicha kan funyoodhaan hiitee hiika guddaa qaba kun funyoodhaan hiite. Sana booda yogguma kana halkan naannawa Yerusaalem naannawa mooraa san keessa sirriitti dhaggeeffadhaa. Seenaan kun bara baraa waan irra deebi'amuuf sirriitti qabachuun barbaachisaadha. Maatii Waaqayyoo dhugaa nuti kiristaanonni maaliif manni amantaa keenya irra deddeebi'ee waa'ee kana nu barsiistu yoo jenne akka irraa barannuuf kanaaf sirriitti barachuun barbaachisaadha. Naannawa Yerusaalem naannawa Beetelheemitti mooraa loonii sanitti gooftaan keenya yeroo wayita dhalate sanitti yeroo hundumaayyuu jabaatanii jedhe teessoo isaanii horii isaanii yookaan loon isaanii kan eegan tiksootatu ture jedha. Maaltu ture? Tiksootatu ture. Duratti mata duree keenya gara mata duree keenyaatti dhufaa jirra. Tiksootatu ture. Yoggaa tiksoonni yeroo isaa halkan waan ture horiin isaanii hattuun akka isaan jalaan fudhanne bineensi akka jalaan nyaanne cimanii eeggataa turanii. Yoggaa kana ergamaan qulqullichi Gabri'eel koola isaa isa qulqulluu sana isa ibidda ta'e sana waliin rukutaa gara Beetliheem naannawa gooftaan itti dhalateetti dhufee jedha. Hin buufate yoggaa ergamaan samiirraa gara lafaatti dhiyaatu jedha. Lafti hin iftee jedha. Maal taate lafti? Hin iftee kabaja tokkoffaa kabaja mucaa dhalateetiif lammaffaa kabaja ergamichaatiif lafti hin iftee. Yoggaa kana tiksoonni hirriba keessaa baannanan hirribatan
lafti eega yoomiti halkan walakkaadhaan dhibuu jalqabdeedhaan maalama amma guyyaa kana guyyaa qirii kana osoo dukkanaa'e lafti maal jenna nuti dinqiidha. Sana booda hin birbinyaani innaani irrifatanii jedha yoggaa kana ergamaan qulqullichi gadi iyyaatee namoonni rifachuu isaanii tiksoonni kunniin rifachuu isaanii waan argeef maal jedheeni isin yaa warra Galiilaa isin yaa tiksoota warra Galiilaa hin sodaatinaa innoo kunoo oduu misiraachoo isa guddaa tokkoon isinitti himaa. Oduu misiraachoo maali? Oduu misiraachoo guddaa tokkoon isinitti himaa. Dhaggeeffadhaa jedhe kunoo har'a magaalaa Daawititti fayyisaan innis Kiristoos isiniif dhalateeraatii gammadaa hin sodaatinaa ittiin jedheera. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u dhugumaan. Kuni misiraachoo guddaadha dhala namaatiif dhugumaan. Ergamaa qulqullichi Gabri'eel tiksoonni yoggaa kana hin beekan bakka mucichitti dhalate mooraa loonii sana hin beekan. Sana booda ergamichi gara isaanitti siqee hin sodaatinaa jedhee eega isaan jajjabeessee booda mucichas mallattoon isaas akka kanaa jedheen. Mallattoon isaatis mucichi mooraa loonii keessa jira, harka haadha isaatirra jira. Innis bututtuu xiqqoodhaan marame harki isaa qubee abbuudduu isaa funyoodhaan kan hidhame harka haadha isaa keessatti argitu deemaa gara Beetlehem jedheen. Garamitti erge? Gara Beetlehemitti. Maal ta'uudhaaf? Mucicha akka arganiif daa'ima isa dhalate fayyisaa biyya lafaa mootota hundumaayyuu mootummaa isaatiin kan bitu kan dhalate san akka ilaalaniif gara Yerusaalem gara Beetlehemitti ergee jedhe. Yoggaa kana tiksoonni walitti dubbachuu jalqaban. Ergamaanii eega yoomitu nutti dubbachuu qabe? Akkamitti mootiin kuni mootummaa akkamiiti? Oduu misiraachoodhaan kan dhalatu inni jedhanii gara Beetlehem qajeelan. Sana booda yoggaa laalanoo gara Beetlehem gaal mooraa loonii keessatti akkuma ergamichi itti himetti mucaan xiqqoon daa'ima ishee isa xiqqaa bututtuudhaan martee carqiidhaan martee hammattee arganii jedha. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Sana booda yoggaa kana ergamoonni Waaqayyoo ergamaan tokkichi sun isaan duukaa waan bu'ee ture gadi dhufe. Ergamoonni Waaqayyoo gadi bu'aniis maal jedhanii ergamoonni fi tiksoon waa tokko jedhanii faarfatan. Maal jedhanii faarfatan? Faarfannaa kana beektanii? Sብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብእ sagaleedhaan isinii jedhu naannatti tolu. Sብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብእ ሃሌሉያ 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 አሜን ሃሌሉያ ኑጋ ማል jedhanii faarfatan ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት galanni Waaqayyoodhaaf samii irratti haa ta'u jedhani ergamootatu faarfate. Faarfannaan kun yeroo jalqabaatiif ergamootaan faarfata. Ilmi namaa gargar ba'anii turan sun ergamoonni fi ilmi namaa yeroo jalqabaatiif kan walitti bu'an eessatti isinitti fakkaata? Gannata keessatti. Waaqayyoon Addaam waggaa bilasa sana nyaatetti sana booda gannata keessaa isa ari'eetu maal godhe? Seefii gaggaragaltu kirubee akka gannata keessaa Addaamin ari'ee laala lolli isaanii asitti jalqaba. Seera uumamaa boqonnaa sadii boqonnaa 24 boqonnaa sadii lakkoofsa 24 irratti argama. Lolli ergamootaaf akkanatti jalqabe. Durboon Maariyaam garuu mucaa ishee tokkicha da'uu isheetiin ergamootaa fi ilma namaa walitti araarsite. Galanni ulfinni isheedhaaf haa ta'u dhugumaan. Kanaaf isheen yoggaa deessetti ergamoonni fi ilmi namaa walitti araaraman. Galanni Waaqayyoo samii irratti haa ta'u akkasumas nageenyi ilma namaaf akka inni eeyyametti lafarrattis haa ta'u jedhanii faarfatani. Kana booda durboon Maariyaam mucaa ishee tokkicha ilma namaatiif fayyina laatu achitti argatte. Yoosefis akkasitti galateeffatanii waan isin dhibu booda itti dhumna. Dinqii maaltu jira kan jedhu mata duree keenya waliin osoo keessaan ba'e waan xiqqoo laalaa deemna. Kanaaf tiksoonni kun ergamoota waliin eega galateeffatanii booda waan argan kanatti jedha. Waan argan kanatti dinqisiifachaa raajeffachaa maal raajii akkamitti agarre? Ifti karaa ba'aan ba'u Beetlehem keessatti hoggaan dhalatu maali kun dinqiin akkanaachaa dinqisiifachaa ergamoota irraa maal barataniiru jarri kuni? Faarfannaa barataniiru. Faarfannaa akkamii? Faarfannaa galataa. Kanaaf guyyaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalatu guyyaa faarfannaati wanti jedhamu kanaaf. Guyyaa galataadha. Guyyaa ililleeti. Kanaaf faarfatanii
gara bakka deebi'an bakka turaniitti deebi'anii. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalachuun isaa dinqii akkamii qaba waan jedhu san laalleetu barnoota keenya hin goolabna waan xiqqoo ishee laallee jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalachuun isaa maal nama dinqisiisa? Maaltu nama dinqaa? Waa'ee isaa keessaa dinqiin inni dinqisiifannaan isaa maalidha? Maaltu adda taasisa jedhame inni jalqabaa dinqiin inni jalqabaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalachuu isaatiin raawwate mootii ta'e mana mootummaa keessatti dhalachuu osoo danda'u mooraa loonii keessatti dhalachuu isaati. Dinqii miti kun mootii ta'e mootii moototaa ta'e osoo jiru mana mootummaa keessatti osoo dhalachuu danda'u eessatti dhalate garuu inni mooraa loonii keessatti. Mee wal bira qaba mooraa loonii isa fincaan horii fi isa xiraa'ee sana fi mana mootummaa warqiidhaan miidhage sana waggaa wal bira qabdan baay'ee garaagarummaa guddaatu jira. Inni garuu mootiin hin dhalata masiin hin dhufa jedhanii waggaa eegan warri ayuudii warri hin beekne warri ogummaan beekumsaa isaanitti naannee warri amantaatti naman warra beekumsa qofaan deddeebineedhaan mana mootiitti dhalata jedhanii osoo eeganu inni immoo mooraa looniitti dhalatee falaasama isaanii jalaa faallesse. Sana booda inni mooraa looniitti dhalate. Mooraa looniitti dhalattuu qofaa miti kan nama dinqu. Samii fi lafti kan isa hin geenye. Samii fi lafti kan isa hin dandeenye. Mooraan xiqqoon immoo isa hammattee jiru. Mooraan xiqqoon samii fi lafti abbaan keenya qulqullichi Daawit Waaqayyo wajjin waadaa tokko galee ture. Maal jedha waadaan isaati? Yaa Waaqayyo waadaa kiyya kana yoo naaf raawwatte hojiin ani qabu kana yoo naaf raawwatte manan si ijaara jedheen. Sana booda Waaqayyo maal jedhe? Yaa Daawit mana akkamii naaf ijaarta? Samiin teessoo kooti lafti immoo maali kooti? Dhaabbannaa miila kootiiti. Lafa akkamitti naaf qopheessita jedheen. Mooraan sun garuu isa hin dandamne. Nama dinqu. Mooraan sun garuu isa hin dinqu. Isa hin dandamne. Dinqii guddaadha kun. Dinqii guddaadha. Kanaaf inni jalqabaa isa kanadha jechuudha. Waaqayyoon mootii moototaa ta'ee osoo jiru. Mana mootummaa keessatti dhalachuu osoo danda'u. Teessoo warqii irra taa'uu osoo danda'u. Maal irra taa'e? Mooraa loonii keessa taa'e. Kuni dinqii isa cimaadha. Lammaffaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalachuun isaa kan nama dinqisiisu samii irratti ergamoonni tuquu kan hin dandeenye itti dhiyaachuus kan hin dandeenye dubarri xiqqoon mucaan durbi xiqqoon harka isheetu irratti yoo hammattu kuni nama dinqu. Ergamoonni Waaqayyoo bar durboo Maariyaam. Kanaaf ergamoota samiin caalti durboo Maariyaam wanti jennu. Samii irratti ergamoonni Waaqayyoo isa tuquu hin danda'an, isatti dhiyaachuu hin danda'an. Isaan qooda isaanii kooda isaanii lama fuula isaanii haguuganii kooda isaanii lama miila isaanii kooda isaanii lama cinaa isaanii haguuganii isumaayyuu teessoo isaa baatu malee harkaan tuquu hin dandeenye. Mucaan xiqqoon waggaa 15 garuu harkatti isa baatte. Kuni dinqiidha dhugumaan kuni dinqiidha kan bira hin gaafneen. Kanaaf kana abbaan Hiriyaaqoos qiddaasee durboo Maariyaam yoggaa qaddasu maal jedhee yaa Maariyaam ibiddi waaqummaa sun akkamitti sin gubne akkamitti sin balleessine ati mucaa xiqqoo taatee osoo jirtu akkamitti gubee sin balleessine jedhee galateeffata. Mucaa xiqqoo taannaas bilaatteenaa sittoonyi yeesaat indamin alfajjashim akkamitti sin gubne akkamitti sin balleessineedha. Kanaaf Waaqayyo samii fi kanaaf durboon Maariyaam yi'iiti ta'abbi imkiruubee wata fedefed imsuraabee jedha. Ichi ከኪሩቤል ትበልጣለች ከሱራፌል ትበልጣለች። አባኬ ቁልቁልች ኤፍሬም ወዳሴ ሳረግዘ ቱኒ ኤርገሞታ ኪሩቤል ጫልቲ ሱራፌል ዝን ጫልቲ ማኒ ኡማ ሳኔ ዋን ደሴት ከና ድርቦ ማርያም ከነ ጀቹ ድንቂን እኒ ለመፋ ማንተው ዛቲ ሰሚረት ኤርገሞኒ ቱቁን ከን እንደንዳም እንሞ ሀርካ ሙጫ ጢቆ ወጋ ጀኑ ከበጀ ድርቦ ማርያም ሪሱ በርባኔቲ ሚዲ ቃማን ጀቹ namoonni baay'ee gurguddoo ta'an ga'umsaaf kan ka'an umriin isaanii 30 keessa kan jiru osoo jiran inni garuu xiqqoo mucaa xiqqoo irraa dhalate. Kun dinqiidha. Durboon Maariyaam immoo kabayin ishee kunoo akka amma ilaalaa turre ergamoota samiin caalti. Kuni lammaffaadha. Sadaffaan durboon Maariyaam gooftaan da'uu ishee maattu nama dinqaa yoo jedhame dadhabdaniirtu hin gabaabsina hin dadhabinaa. Maattu nama dinqa gooftaan dhalachuun isaa maali akka nama kamiiyyuu gubbara tokko qofa yoo kabajame hin ga'u akka hin jenne dinqiin isaa sadaffaan immoo maal jedha
Samiirratti addeessa urjiilee ifaan kan miidhagsu ifaan kan bareechu uffata isaanii isaaniif qopheessee aduu fi addeessa ifa kan ta'an isaanitti uffisu inni immoo waan itti waan uffatu abee carqii xiqqoodhaan xaqallalame carqii xiqqoodhaan marame kuni nama dinqu aduudhaan ibeera kan isaanitti uffise ifa isaanitti uwwise aduu addeessatti ifa isheetti uwwise uffanni isaa namoota biyya lafaatiif uffata isaaniif qopheesse inni garuu maaliidhaan marame uffanni isa ga'uudhaan dhabe jechuudha. Uffata ofii uffatu dhabe kun dinqiidha dhugaa kun dinqiidha. Durboo Maariyaam kanaaf jechuudha abbaan keenya Maatiyos wangeela isaa keessatti yookaan barreessu ababootaa fi yookaan daraaraawwanii fi abbaan keenya Solomoon waggaa wal bira qabu dhugaan isiniin jedha abbaan keessan Solomoon iyyuu akka daraaraa kanaatitti hin uffanne. Kanaaf Solomoon uffata bareedaa uffateera. Uffata mootummaa saniyyuu warqii kan uffateera. Uumaan Solomoon garuu uffata xiqqoo bututtuu xiqqoodhaan manan kun dinqiidha waan uffatu dhabee jechuudha. Dhugumaan waan durboo Maariyaam uffata dhabdeetu dhugaa dubbachuudhaaf gara biraatii bituun hin danda'ama ture. Uffanni hin jiru isaaf kan ta'u dhugaa uffata akkamiitu sagaalaadha. Dhugaa dhabuun isaanii sirriidha. Samii irratti ergamoota isaatiif uffata kan isaaniif qopheesse biyya lafaatiif moototaaf uffata bareedatan kan isaaniif qopheesse uffata akkamiitu sagaa'e. Dhuguma dhabamuun isaa sirriidhaan jedhaan akka kiyyatti maal uffata akkamiitu sagaa osoo warqii uffise kanuma isaati warqii uumuu kan danda'u isaa maaltu sagaa'e isheen garuu dhabdee maaliidhaan marte tututtuudhaan marte kuni dinqiidha jechuudha. Sadaffaan kana arfaffaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalachuun isaa akkam nama dinqaa yoo jedhame uumamtoota hundaa barruu harka isaatiin kan nyaachisu kan obaasu maali kun dinqii harka isaati keessaa uumamtoonni hundiyyuu harka isaa keessaa kan nyaatan kan dhugan durboon Maariyaam garuu harma ishee isa xiqqaatan saniyyuu harma silga baastee isa obaaste maal kun dinqii durboon Maariyaam yoo dubbatteetti maaloo wanna isheen dubbattee isinii dubbisa qulqulluun Efreem sirriitti nu barreesseera. Durboo Maariyaam jaalala durboo Maariyaamiif qaburraa kan ka'e durboo Maariyaam maal akka dubbatte maal akka hojjette sirriitti nu ol kaa'eera. Maal jettee dubbatte durboo Maariyaami akkas jettee dubbatte qulqulluu Efreemtu nu barreessee akkas jedha ati yaa burqaan nanaa jedha burqaan eenyudha harka isheetu irra jirtu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos harka isaa ati yaa burqaan nanaa ittiin harkatti laattee ati yaa burqaan nanaa si obaasuuf burqaawwan harma kootii akkamitti banuun naaf danda'ama argitanii. Yaa ati yaa burqaan nanaa si obaasuudhaaf harma kan koo kana banuun akkamitti naaf danda'ama jettee durboon Maariyaam dhugumaan baay'ee kun dinqiidha. Akkana jedhe barruu harka keerraa hundumaa kan soortu ani si sooruun akkamitti naaf danda'ama jette maaloo nama dinqoo dubbiin ishee maal jette barruu harka keetiirraa hundumaa sooruun kan siif danda'amu ani mucaan xiqqoon si sooruun akkamitti naaf danda'ama hin danda'amaafi. Kennaa Waaqayyoo waan isheedhaaf kenneef hin danda'ameefi jira. Danda'ameefiira moo danda'amneefi? Danda'ameefiira. Harma ishee isa silga sana obaasteerti durboon Maariyaam. Kanaaf kun dinqiidha jechuudha. Dinqiidha. Maaliif harma ishee daa'ima xiqqoo waggaa 15 waggaa hodhu uumaan samii fi lafa uumamtoota hundumaa sooree kan bulchu obaasee dheebuu kan isaan baasu. Harma daa'ima xiqqoo waggaa hodhu kuni waan guddaadha waan dinqiidha jechuudha. Arfaffaan kana shanaffaan xumuraan jira. Shanaffaan maaltu nama dinqisiisaa waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhalachuusaa yoo jedhame qondaaltonni fi aangawoonni olaanoodhaan marfamoo osoo qabu aangawoonni olaanoon qondaaltonni akka mootii ta'uu isaatti jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mootii bara baraadha. Kanaaf kan simachuu qabu eenyu turan? Qondaaltota turan. waraana isaanii baafatanii maaliif mootii samiif lafaatti dhufa gaa isaan osoo simachuu qabanu eenyudha kan simate irratti kaasaa ture eenyudha kan simate tiksootatu simate kuni dinqiidha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bakki inni itti dhalate dinqiidha namoonni isa simatan dinqiidha mootii moototaa osoo ta'ee jiru moototaan simatamu osoo qabu eenyudhaan simatame tiksootaan simatame kuni dinqiidha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalachuun isaa jechuudha kanaaf tiksoonni kabaja kan argatan bara san irraa jalqabee mootonni ergamoota waliin hin galateeffanne tiksootatu waliin galateeffate malee kanaaf kun dinqeen inni jaabbaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maaltu nama dinqaa waa'ee dhalachuun isaa akkamitti nama dinqaa waggaa jedhame gooftaan keenya Yesuus Kiristoos egaa nama hundumaaf
ho'a uume akka isaan itti hin qorrine akka isaanii hin dhaamonne uffata kan isaanii qopheessu inni garuu waan isa ho'isu abeet saawwanii fi harroonni isa ho'isanii maalidha hafuura isaaniitiin kun dinqii miti ho'a kan ilmaan namaatiin akka isaan itti hin qorrine aduu baasee aduudhaan kan isaan ho'isu inni garuu wanta isa ho'isu abeetu maaltu isaan ho'ise hafuura isaaniitiin saawwanii fi maalii harroon dhaadha harreeni kitaaba qulqulluu keessaa gaafa inni dhalatu irraa hojii ishee kan jalqabu gaafa isa jalqabu irraa mee wal bira qabaa jara deemi nuufsiif bakka hin qabnu jedhanii ari'ansanii fi harree hafuura laatteef sana wal bira qabdan kamtu caala harreen kabaja argatte jechuudha harreen gaafa hosaanaa sanii miti isa qofaa miti jalqabni isheen hojii ishee kan jalqabde gooftaa simachuu galateeffachuu kan jalqabde gaafa kanarraa maal kenniteefi hafuura ishee itti baafattee mucicha dhalate san akka ittiin dhaaman akka ittiin qorrine akka inni qorraan hin rukutan hafuura isaatiin kuni dinqiidha ilmi namaa isa simachuu dadhabanii bineeldonni manaa garuu maal godhan isa simatan kun dinqiidha kanaaf dinqii guddaadha jechuudha kanaaf durboon maariyaam gooftaa keenya yesus kiristoos yokkaadees yoosef immoo maaf irraanfanna yoosef mataan isaa bar eebbifamaadha yoosef mataan isaa eebbifamaadha maal jedha inni mataan isaatiiyyuu yaa gooftaa uumaa samiif lafa ammatee jechuudha mucicha daa'ima dhalate sana yaa gooftaa uumaa samiif lafa akka kabaja keetti si hammachuu kootti nan gammadee akka mootii ta'uu keetti akka waaqa ta'uu keetti garuu siin sodaadheedha maal ta'eeni akka kabaja keetti nama kabajamaa harkaan hammachuu kootti kabaja guddaatu natti dhaga'ama akka waaqummaa ta'uu waaqa ta'uu keetti garuu si hammachuu kootiif anaa wayyoo Yoosef sana boodas